Hordoftoota fi dhaggeeffattoota chaanaalii waamicha qubee akkam jirtu nagaa keessanii. Egaa warna hordoftan har'a yeroo jalqabaatiif fuula wal arguu keenya armaan dura namni baay'een keessan fuula nan beektanii egaa sagalee koo qofa beektu. Kanaaf har'a immoo isinitti mul'achuu dirqameetanii egaa yaada tokko akka mariitti waan ofuma kootiin ofiin mari'adhu jira. Eda booda immoo isin wajjin jechuudha. Egaa akkuma baay'een keessan beektan guyyaa har'aa kanatti yeroo baay'eesaa barumsaan qabadhee isiniif dhiyaadha jechuudha. Torbeetti al lama guyyaa kamisaa fi guyyaa sanbata guddaa guyyaa har'aa jechuudha. Yeroo baay'ee barumsaan qabadhee isiniif dhiyaadha. Baay'een keessan akkuma beektanii. Egaa har'a immoo dhiifama isiniin jechuun barbaada tarii namoonni akkasitti barumsa eeggattanii naaf kashaa isiniin jedha. Har'a akka yaada mariitti waan tokko waan jechuu qabuun yaada muraasa waan jedhuun qabaafan barumsaa dhiisee gama yaadatiin dhufee egaa naaf kashaa isiniin jedha irra deebi'ee egaa qabxiilee muraasa kanan yaada koo irratti kennu jira. Har'aa ofuma wajjin mariidha akkuma isiniin jedhee yeroo biraatti immoo marii bal'aa namoota dhimmi ilaalu yoo danda'ame immoo nama dhimma karatti sirriitti gaafatamummaan isaa isa laallatu jedhuun argadhe isiniif dhiyeessaa. Egaa innillee maalidhaa waa'uma barumsa afaan Oromoo yookiin qubee afaan Oromootiin wal qabatee. Egaa chaanaaliin keenya waamicha qubee kan jedhu erga jalqabee almost amma waggaa tokko egaa ji'a amma keessa jirru kuni waggaa har'aati. Egaa waggaa har'aa kana keessatti maal hojjennee chaanaaliin keenya kun immoo jijjiirama fideeraa kan jedhu qabxiilee muraasa isiniif kaasee sana booda immoo kaayyoo chaanaalii kanaaf maal akka gochuu qabnu sirriitti isiniif ibsuun barbaade. Mee jalqaba chaanaalii keenya kaayyoo isaa fi maqaa isaa irraa ka'u. Chaanaaliin keenya akkuma baay'ee keessan beektan maqaan isaa waamicha qubee jedha. Egaa waamicha qubee inni jedhu kuni karaa chaanaalii yuutuubii qofa qabna miti. Karaa teelegiraamii barattoota qabna. Karaa waatsaappii barattoota qabna. Akkasuma immoo karaa fuula feesbuuk illee irratti maxxansina jechuudha waan tokko waanuma barumsaan wal qabatee hojjenne. Egaa namni shanis namni jaas nu hordofu nuyi hamma danda'ame hojjechaatuma jirra. Egaa namoonni na duuban gargaaran muraasni illee jiru. Egaa fedha isaanii gaafanne maqaa isaanii dha'uudhaa fi amma afaanuma qofa isinitti mul'ate. Kanaaf kaayyoon garee kanaa maalidha jenne waamichi qubee maal jechuudha jennee gama maqaa isaarra yookaan egaa waamicha qubee akkuma jedhu waamicha qubeeti si waamee jechuudha. Eenyu waamte immoo kan jedhu warra ilaallatu waamte. Eenyu ilaallata immoo jedhu dubbataa afaan Oromoo kan ta'e nama kamiyyuu ni ilaallata. Maaliif immoo isin waamte? Maaliif immoo waamichi kun barbaachisa jennee ilaallee waan isin waamuu barbaaddeef waan qubeen isinitti himtu yookiin waan qubeen isinitti taasiftu yookiin rakkina isinitti himattu qabdi. Rakkina akkamii isinitti himatti? Qubeen immoo yoo jenne ilaallee rakkina baay'ee jira. Rakkinni san keessaa tokko qubee caccabsanii barreessuudha. Qubee akkaataa seelluga afaan Oromoo lafa taa'etti yookiin akkaataa itti jechi afaan Oromoo tokko sagaleeffamutti qubeedha yommuu barreessuu dhabuudhaanii qubeen akka sanan godinaa koottaa sirreessaa jettee isin waamtii jechuudha. Qubeen immoo yeroo isin waamtutti isin awwaachaa jirtanii kan jedhu egaa kaasana gaaffii isinumaaf anniisa deebisaa isiniif hin deebisu. Kanaaf kaayyoon garee kanaas isuma kanaadha. Innis maalidha? Hamma nuuf danda'ameenii akka dhaloota qubee tokkootti akka dubbataa afaan Oromoo tokkootti yookiin akka afaan Oromoo itti gaafatamummaa afaan Oromoo irratti qabu tokkootti qubee keenya hamma danda'ameen caccabsuu oolchuudhaaf yookiin qixa sirriin qubeessuudhaaf yookiin immoo seelluga isaa eegnee qubeessuudhaaf akka ta'utti wanta muraasa arjoomuuf yookiin immoo kaayyoo ishee ba'uudhaaf jechuudha qubeen gareen kun kan ishee isin waamteef. Kanaaf yeroo qubeen isin waamtutti isin jalaa awwaachaa jirtu kan jedhuuf baay'een keessa hin awwaattu. Paarsantii 100 keessa paarsantii 5tu awwaata. Kana jechuun nama 100 keessa nama 5 kan hin caalletu awwaata. Nama 5 kan hin caalletu yommuu qubeen isin waamtu garagaree ilaala jechuudha. Kun immoo maaliif hamma kana akkana ta'e kan jedhu egaa rakkinni kun eessaa dhufe akkamitti immoo dhufe kan jedhu egaa namoota sirriitti xiyyeeffannoon yaada kana hordofan yookiin immoo namoota hubannoo qaban gaafachuu wayyaa anillee waan ta'e walitti laaqurraa wama xiqqoo jedheetu manniisaa. Kanaaf kaayyoo garee kana hamma kana isiniin jedhee
gara afaan Oromoo qixa sirriin qubeessuuf maal gochuu qabna kan jedhutan darba jechuudha. Qixa sirriin qubeessuuf maal gochuu qabna. Qixa sirriin qubeessuuf maal gochuu qabna kan jedhu dura rakkinni isaa maali? Rakkinni akka nuyi qixa sirriin qubeessuu hin dandeenyu godhe maali jennee gama rakkinaa osoo laalle yookiin immoo hundeen rakkina isaa maali? Rakkinni kun eessarraa dhufe jennee rakkina isaa irratti osoo xiyyeeffanne baay'ee gaarii. Maaliif namni madda rakkina tokko bakkee furmaata isaa argachuudhaaf baay'ee salphaadha. Kanaaf yeroo baay'ee fakkeenya fuula miidiyaa garaagaraa irratti ilaalaa, fuula Facebook irratti sadarkaa kitaabattuu iyyuu ilaalaa. Namni akkumatti fakkaatee caccabsee barreessa. Maaliif jecha gadaa jedhu tokko inni tokko gadaa jedhee barreesse kan immoo gaddaa, gaaddaa akkaatuma garaagaraatti barreessa. Garuu jechi sun immoo afaan Oromoo keessatti akkaataa tokko qofaan barraa'a. Akkaataa tokko qofaan barraa'a. Maaliif jechi afaan Oromoo tokko bifa lama, bifa sadii, bifa afuriin barraa'u hin jiru. Jechi tokko afaan Oromoo keessatti qubeen jecha tokko bakka bu'u qubee shan yoo ta'e shanuma. Al tokko ja'a, al tokko torba, al tokko saddeet ta'uu hin danda'u. Garuu immoo jechuma tokko barreeffama tokko barreessinu yookiin keewwatuma tokko yommuu barreessinu keewwata tokko keessatti jecha tokko akkaataa afurii akkaataa shaniin barreessina. Waan nama dhibu namni jechuma afaan Oromoo jedhu kan afaan Oromoon godha. Kanaaf mee rakkinni kanaa maali? Maddi rakkoo kanaa maali jennee ofaa gaafannu. Rakkina kana immoo eenyutu qaba? Isaan baranne qofa qaba miti innumti baratee sadarkaa barnoota olaanaarra ga'eeyyuu ni qabaata rakkina kana. Maaliif yeroo baay'ee akkaatanitti amma rakkina kana argaa jiru sooshaal miidiyaa irratti nama sooshaal miidiyaa irratti barreessu keessaa paarsantii muraasa qofatu qixa sirriidhaan barreessa. Warri kaanoo maal taatan rakkinni isaa maali? Maaf of hin gaafanne? Mee kottaa of gaafadhaa? Mee rakkinni keenya maali? Maal ta'eetanii akka hiriyaa kootti yookiin akka ebeluutti qixa sirriin barreessu maafan dadhabe? Maaliif inni kun narratti mul'ate? Maaliifan qubee caccabsa? Maaliifan afaan dhaloota koo afaanitti dhaladhee jajadhisee barreessa jennee maaf of hin gaafanne? Fakkeenyaaf afaan Amaaraa yookiin afaan Ingilizii yookiin afaan Arabaa afaan fedhe yoo haa ta'u gaafa barreessinu qubee tokko keessaa yoo ganne jechi hiika sanaa guutumatti jijjiirrama. Kan afaan Oromoo hin jijjiirramu? Asitti dubbii kaan balleesse waan tokko jira. Warra caccabsee barreessuu fi warra caccabaa dubbisu. Jecha gadaa jedhee barreeffamuu qabu isuma gadda jedhu gadaa jedhee dubbisa. Akkatti dubbisan namni hin beeku. Kana rakkina kan ta'e koottaa rakkina kana ofaa gabannee furmaataa kenninu. Nuun afaanitti dhalanne afaan Oromoo afaan dhaloota koo afaan daa'imummaarra jalqabee hamma ammaatti dubbadhu qixa sirriin kan hin qubeessine afaan Ingilizii afaan biraa garuu immoo qixa sirriin hin qubeessa. Asirratti wanti hubachuu qabdan jibba afaan biraarraa qabuun ibsachaa jira osoo hin taane afaan keenya afaan dhaloota keenya qixa sirriin qubeessuu qabnaa jechuudha. Kuni siyaasas hin qabu, dhimma amantiis miti, dhimma namatti bu'uus miti, dhimma sanyummaas hin qabu. Waa'ee afaan ofii qixa sirriin qubeessuun wanta kamittuu hin bu'u jechuudha. Waliin qabatu. Yaada kam keessa iyyuu hin galu. Yaada of danda'aadha adda isaatti jechuudha. Namni tokko siyaasa tokko waan hordofu afaan Oromoo qixa sirriin qubeessa miti yookiin amantii gosa tokko waan hordofu qixa sirriin qubeessa miti yookiin gosa tokko waan ta'e qixa sirriin qubeessa miti. Nama kamiyyuu nama afaan kan dubbatu irraa iyyuu eeggama jechuudha. Kanaaf erga nurraa eeggame immoo madda rakkoo keenya beeknee rakkoon keenya maalidha? Yoo maal ta'een qubeessuu dadhabe yoo maal ta'een immoo qubeessuu danda'a jennee akka sanatti rakkinaa fi furmaata isaa walii wajjin oofuu danda'uu qabna. Kanaaf rakkinni keenya kalee dheengadda caccabsinee barreessaa turre mana barumsaatti fakkeenya baay'een keenya afaan Oromootiin hamma kutaa tokko saddeetitti barannee akkuma sanittuu garuuyyuu har'ayyuu yeroo barreessinu qixa sirriin qubeessinu kuni maaliifi? Rakkinni yeroon baradhu jira moo anuma mataa koo irra jira moo jennee xiyyeeffannaan madda rakkoo sana yoo laalle furmaata isaa ammuma kana fiduu dandeenya. Maaliif namoonni baay'een as dhiyeenya keessa rakkina kanaaf of gaafatanii furmaata fidaniiru. Maaliif addunyaa kanarraa wanti akka afaanitti dhalatan qixa sirriin qubeessuu dadhabu nama qaanessu hin jiru yoo ilaalle jechuudha. Tarii warra mana barnootaan seenne isiniif homaa miti. Maaliif waan baay'eetu isinitti gaaffii ta'uu danda'a waan ta'eef. Garuu nuun mana barnootaa lakkoofnee
amma waggaa 15 waggaa 20 mana barnootaa turre afaan dhaloota keenya immoo qubeessuu yommuu dadhabnu kuni gaaffii guddaa ta'uu qaba. Sammuu keenya boqonnaa dhowwuu qaba. Kanaaf deebii argachuu danda'uu qabna. Kanaaf haa qubeeni koottan caccabsinaa qixa sirriin na qubeessaa akkuma qubeeffamuu qabutti akkuma barreeffamuu qabutti na qubeessatoo dhaloota itti nagaa isiniin jetti. Kanaaf dhagaa isiniin jechuun barbaada. Dhaggeeffadhaa. Egaa afaan Oromoo barachuudhaa fi maal gochuu qabna kan jedhu kunikaa furmaanni isaa carraa arganneen barachuudha. Keessattuu teekinooloojiidhaan wal qabsiisee fakkeenyaaf teekinooloojii kana nuun wanta baay'eedhaaf fayyadamna. Wanta baay'eetti hojjenna. Namoonni karaa biizinesiitti hojjetu jiru. Namoonni ergaa isaanii ittiin dabarfachuu jiru. Namoonni barnoota garaagaraa ittiin baratu jiru. Nuun immoo carraa kanatti fayyadamnee afaan keenya ittiin barachuu danda'uu qabna. Afaan keenya ittiin guddisuu danda'uu qabna. Faayidaa irra oolchuu danda'uu qabna. Akkanumaan fuula feesbuuk irra baanee waama faayidaa hin qabne, waama nu hin fayyadne, waama jireenya keenyas, sammuu keenyas hin jijjiirre waan dhaloota keenya illee hin fayyadne hojjechuurraa koottaa wanta sirrii, wanta seenaa ta'u, kan dhaloota keenya illee fayyadu, kan sammuu keenya illee fayyadu, nuuf illee boru maqaa kan ta'u hojjennee darbuu danda'uu qabna. Kana gochuuf immoo carraan nu qabnu keessaa tokko carraa teekinooloojiiti. Dur namni barnoota barachuuf mana barnootaa seenuun dirqama ture. Har'a garuu warra akka Google kaampaaniitiif carraan isaan nuu banan guddaadha. Egaa isaanis galateeffachaa carraa akkamii nuu bananii fakkeenyaaf carraa karaa yuutuubii barnoota barachuu, karaa fuula feesbuukii barnoota barachuu, kan biraa sooshaal miidiyaa karaa biraatiin. Nuun immoo kana fayyadamnee barachuu danda'uu qabna, barsiisuu danda'uu qabna. Kanaaf har'a barachuudhaaf mana barnootaa deemuun hin barbaachisu. Manuma keenya taanee keessa teenyee afaan Oromoo qixa sirriin akka qubeessuu dandeenyutti seerluu gasaa'inaa qubeessuu dandeenyutti barachuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf yeroo amma chaanaalii kana jalqabnu chaanaalii waamicha qubee kanaa barattoota muraasa naannoo barattoota 100 namoota qubee beekanis hin beeknes walitti qabnee barsaa turre. Baay'ee isaanii jijjiirama fidaniira. Amma tokko qixa sirriin qubeessuu danda'aniira. Namoonni baay'een garuu yeroo nuyi barnoota afaan Oromoo kana viidiyoo isaas hojjennee barreeffama isaas lafa keenya kallattii kamiyyuu haa ta'u akka waan taphannuutti ilaalu akka waan tapha daa'imaatti ilaalu namoonni akkas namaan jedhu jira. Ganaa gad deebitee qubee afaan Oromoo lakkooftaa ganaa gad deebitee akkana goota akkas goota yommuu jedhantu jira. Kun haamilee keessan hin buusin. Maaliif? Osoo akka haamileeti osoo namni nu hordofuu dhiisetti qaata dhiisna turre garuu itti fufnee irra xiqqaate kutaa barnootaa 31-32 waan ta'u hojjennee jirra. Seelluu gara xiyyeeffate jechuudha. Kun immoo namoota baay'ee akka fayyade beekna. Kanaaf warri hin fayyadamne illee koottaa fayyadamaa obsaan dhaggeeffadhaa. Numachi yuutuubii qabna miti jechuun yuutuubiidhaaf viidiyoo hojjenna miti afaan keenyaaf hojjenna. Maaliif? Yuutuubiif hojjechuudhaaf maal goonaa waan namni farda yaabbate namarraa fiigu hojjenna. Wanta namni farda yaabbate namatti fiigu yoo guute hoo. Kanaaf dhimma sabiskiraayibarii dhimma viiwiitii miti rakkinni keenya dhimma afaan keenyati. Kanaaf kallattii ta'e kamiiniyyuu barachuus qabna barsiisuus qabna. Kanaaf koottaa baradhaa koottaa afaan keessan qixa sirriin qubeessuu danda'an jedha. Maaliif nu boru fakkeenya dhalli keenya tokko qixa sirriin qubeessuu dhabuu isaayyuu kan ittiin beeknu meeshaa ittiin safarru yoo nu har'a waa beeknedha. Yoo nu akkatti irra barreeffamu qixa sirriin afaan Oromoo akkatti qubeeffamu beekne boru dhaloota keenya safarree akkana dogonkorteetti akkatti sirreessu jennaan. Nuun ofii keenya iyyuu safartuu nu barbaachisa yoo ta'e nama nu safaruu barbaachisa yoo ta'e ofuma keenya iyyuu qixa sirriin hin qubeessinu yoo ta'e isa kan biraa qajeelchuu irratti baay'ee rakkisaadha. Kanaaf koottaa haa barannu teekinooloojii kanatti fayyadamuu haa dandeenyu kallattii kanaan jechuudha. Mee immoo eenyutu barachuu qaba afaan Oromoo? Eenyutu barachuu qaba? Jalqaba irratti mee afaan Oromoo kuni abbaan afaan Oromoo eenyu? Afaan Oromoo kun eenyu laallata? Egaa abbaan afaan Oromoo nama isa dubbatudha. Saba Oromooti, uummata Oromooti. Uummanni Oromoo immoo abbaa afaan kana argatee afaan kana kunuunfachuu danda'uu qaba. Uummata Oromoo keessa garuu nama tokko. Atis eenyuyyuu namni sagalee kana dhaggeeffattu hundi keessa nama tokko. Tokko waan taateef
itti gaafatamummaa kee ba'uu danda'uu qabda. Yoo barbaachisummaa barachuu qabda ta'e, yoo hir'ina qabda ta'e barachuu. Yoo immoo barsiisuu dandeenya ta'e barsiisuu. Kanaaf eenyutu barachuu qaba kan jedhu nama kamiyyuu. Sadarkaa kamirra haa jiraatu. Maaliif piroofeesara saayintistii hin taane qixa sirriin qubeessuu hin danda'u yoo ta'e taa'ee barachuu danda'uu qaba. Qaaniin qabu barachuun. Barattoota sadarkaa gadaanaa gara mana barnoota elementarii gara gadiis kutaalee gadaanaa kutaalee dhuunfaa jedhis haa ta'u eenyuyyuu haa ta'u qixa sirriin barachuu qaba. Nama kamiyyuu ni ilaallata jechuudha. Nama kamiyyuu nama kan ta'e kamiyyuu ni ilaallata nama afaan Oromoo dubbatu kamiyyuu. Kanaaf yeroo baay'ee afaan keenya haa guddatu, afaan keenya afaan federaalaa haa ta'u, afaan hojii haa ta'u ni jenna. Eeyya ta'us qaba ni jennas jechuus qabna. Garuu namoonni akkas jedhan namoonni akka isaanitti qabsaan osuma jiranuu nuun immoo qabsoon inni guddaan afaanicha irratti hojjechuudha. Afaanicha qixa sirriidhanii afaan waltawaa taasisuudha. Karaa sirlugaatiin, gara barreeffamaatiin, kallattii garaagaraatiin qixa sirriidhanii afaan seera dhaabbataa qabaatu, seelluga sirrii qabaatu, kan namni martirratti walii galee namni qixa sirriin barreessu qabaachuu qaba. Kanaaf kan ammoo akka qabaatu taasisuudhaaf hundumti keenya irratti hojjechuu danda'uu qabna. Afaan tokko afaan hojii ta'e qofa guddata osoo hin taane yoo namni irratti hojjetu jiraate, yoo namni isa walteessu jiraate, yoo namni seelluga isaa qixa sirriidhaan akkaataa barreeffama isaa eegu yoo jiraatedha. Kanaaf abbummaa kanaan nu hundumtuu kanaafuu abbaan afaan Oromoo numa erga ta'e eeguu danda'uu qabna. Fakkeenyaaf miidiyaan tokko fakkeenyaaf BBC afaan Oromoo yoo fudhattanii dogongora irratti qubeessan baay'ee jira. Nu hunda keenya nutti dhagahamuu danda'uu qaba. Miidiyaan feeyyuu qixa sirriin qubeessuu haa dhabu. Nutti gaafatamummaa qabna waan ta'eef nutti dhagahamuu danda'uu qabna. Quuqamuu danda'uu qabna. Namni tokko barreeffama qixa sirriin qubeessu yoo ta'e anaan na ilaallata waan ta'eef maallaqa ishee osoo hin taane nama sana yoon barsiisuu danda'e barsiisuu. Yoon gorsuu danda'e gorsuu. Yoon immoo kana hundumaa gochuu hin dandeenye kallattiin itti barachuu danda'u haala mijeessuu fi akkasitti osoo ta'ee baay'ee gaariidha. Namni beekaasan kun baay'ee keessatti hin tolu. Baay'een keessatti hin dhaggeeffattanuyyuu. Gurrattuu isin hin bu'u. Maaliif isin ilaallatu? Isinti fakkaata garuu isin ilaallata. Kanaaf eenyutu barachuu qaba kan jedhu gaaffii kana deebisuudhaaf namni kamiyyuu barachuu danda'uu qaba. Namni kamiyyuu carraa kana fayyadamee jechuun na bira qofa baradha isin jedha osoo hin taane namoonni barsan baay'ee jiru. Namoonni muraasni karaa fuula yuutuubii kanaanii irraa baradhaa ilaalaa dhaggeeffadhaa isinuma fayyada. Namni sun akkoo waama tokko argatuun faayidaan argatu maalidhaa? Isa nama yuutuubii irraa qarshii argata jedhan akkatu namoota baay'ee dogongorsaa jira. Yuutuubiin qarshiin inni kafalu baay'ee xiqqoodha. Kana jechuun viyuu kuma irratti namni kumni yoo viidiyoo takka ilaale yoo baay'ate dolaara walakkaa kafala. Kun immoo nama sana mee hammam fayyadan? Garuu siin ati kan irraa dhaggeeffattu, kan irraa baratte siin immoo si fayyada waan ta'eef. Kanaaf kottaa akka sanatti yaada keenya jal'ina keessa dhiisnee haa barannu. Waa'ee namni sun fayyadamu yuutuubii irraa dhiisaa haa fayyadamu iyyuu rakkina hin qabu. Haa fayyadamu yoo fayyadame illee namni tokko siisiin hin miidhin malee baastee qarshiin kennitu malee yoo fayyadame rakkina hin qabu. Fayyadamuun isaayyuu immoo reeriidha maaliif? Naannoo eeriyaan sun irratti ilaalama fakkeenya naannoo biyya Itoophiyaatti amma yuutuubiin hin kafalu maaliif advertaayizingiin tokko iyyuu hin jiru. Ati immoo yoo ilaalte viidiyoo irraa barattee maal rakkina qabaree? Namoonni baay'ee yaada keenya akkasitti hidha yeroo baay'ee yoo akka kanatti koottaa baradhaa jennee iyyinee akka kanatti hojjennu waan nuun yuutuubiidhaaf iyyuu nutti fakkaata namoota baay'ee. Warri yuutuubiin iyyanis jiru. Kanaaf yaada dogongoraatti nu batinaamee koottaa ilaalcha akkasii keessaa ba'aa. Yeroo baay'ee namni akkasii rakkoon ilaalcha namoota keenya maalidhaa fi namni sun yuutuubii irratti waan fayyadamuu fi akka waan qarshii kiisidhaa baasee kennuufitti ilaaleetti viidiyoo sana ignoor godha. Kanaaf kottaa haa ilaallu. Baay'ee nama dhiba fakkeenyaaf amma chaanaalii kanatti erga barsiisuu jalqabee amma waggaadha ta'edha isiniin jedha. Osoon waa'ee afaan Oromoo barsiisuu dhiisee waan biraa hojjedha ta'e, osoon nama arrabsa ta'e, osoon dhaaba siyaasaa tokkoon ol kakaasa ta'e, yookiin immoo wanta biraan hojjedha ta'e namni hundumtuu asuma jira ture. Har'a garuu afaan Oromoo waan barsiisuu fi nama 5 nama 10 nama 20tu hordofa. Kuni maaliif taa'ee? Maaliif hin dhaggeeffanne? Maaliif irraa hin baranne? Maal rakkina qaba? Maaf nuffina? Viidiyoo daqiiqaa 20 ilaallee sirriitti irraa barachuu maaf nuffina?
barreeffamaan dhiyeessuu hin danda'ama akka viidiyootti hin taaneef. Barreeffamaan kan dhiyeessuu dideefi maaliif yeroo baay'ee namoonni na gaafatanii barreeffamaan kan dhiyeessuu dideefi namoonni dubbisuu hin dandeenye baay'ee jiru. Yoo bifa sagaleetiin ta'ee namoonni dubbisuu hin dandeenyes irraa baratu, namoonni dubbisuu hin dandeenye irraa baratu. Carraa kanaafuu nama lachuudhaaf hin ta'a jechuudha. Ani immoo al tokko yeroo koo barreessuuf guutuudhaan hamman balleessuu gamuma viidiyootiin qofa akka sanatti wal hojjedhee nama lachuu iyyuu hin fayyada waan ta'eef warra dubbisuu hin dandeenye warra dubbisuu illee hin fayyada waan ta'eef rakkina qaba akka sanattanii itti yaadee hojjedha waan ta'eef namoonni gargaaran illee jiru jedheera. Kanaaf yaaduma kanaafan dhufe irraa piliis mee haa dhaggeeffannu mee haa xiinxallu mee xiinxallee haa yaadnu afaan ofii tasirriin qubeessuu dhabuun nu haa qaanessu. Qaanii haa ta'u. Kanaaf yaadota kana mee xiinxalaa yaada waan nama hammaatti jedhe tarii amma tokko isiniif galeedhaan jechuun barbaada yaada koo sirriitti ibsachuu yoo baadhe waan jechuu barbaade isiniif galee natti fakkaata. Kanaaf akka sanatti osoo wal hordofne jechuun barbaada wal dhaggeeffanne jechuun barbaada. Kanaaf nurraan dheeffina koottaa baradhaa. Subscribe gochuu dhiisu dhimma keessan abbaa fi subscribe godha abbaan fi adisu garuu ilaalarraa baradhaa viidiyoo. At least waan isin dhibu yoo YouTube irratti ilaallu jettan viidiyoo kana daawunlood godhadhaa moobaayila keessatti ilaala. Gaaf sana isinuma qofa fayyada waan ta'eef yooyyuu namni tokko YouTube irratti ilaalee fi nama sanaaf fayyada jettee osoo sammuun kee yaada ta'e daawunlood godhitoo osoo viidiyoo sana ilaalinii sana booda viidiyoo sana dhaggeeffadhu. Si fayyada waan ta'eef irraa baratta waan ta'eef. Kanaaf akka sanatti hubadhaa isiniin jedhaa. Egaa akkuma jalqaba jedhee namoonni caalayyuu barachuu qabdan karaa teelegiraamii gareen qabna. Karaa teelegiraamiin keenya waamichuma qubee jedhaa. Paablikiidha waan ta'eef guruupii keenya sarchi gootanii itti dabalamuu dandeessu. Karaa WhatsApp illee akkasuma immoo liinkii isaa karaa garjallaa diskiripshinii viidiyoo kanaa isiniifan kaa'a. Gayaannarraaf qabu kanuma yeroo ta'an immoo barumsaan qabadhee isiniif dhiyaadha. Tarii yaadni koo isinittiin tolle yoo isin immoo gufachiisa ta'e immoo dhiifama isin jechuun barbaada. Tarii emooshonaal ta'e yoo waan tokko dubbadhe waan namatti hin tolle. Kanaafiyyuu yaadni koo kana fakkaata waan dhaggeeffattaniif galatoomaa yoo isinitti tole yoo immoo nama fayyadatan yaadan viidiyoo keenyas namaaf sheer godhaa. Even daawunlood gootan yoo sheer gootan rakkina hin qabu. Namumti haa dhaggeeffatuufidha kaayyoon keenya waan ta'eef. Kanuma yaadni har'aaf qabu egaa yeroo ta'an barumsaan qabadhee isiniif dhiyaadha. Hamma sanatti nagaatti turaa isiniin jechuun barbaada. Yaada koomentii yoo qabaattan immoo garjallaadhaan nuuf kaa'aa isiniin jenna iddoo saanduqa koomentii irratti yaada keessan nuuf kaa'aa. Tarii wanta deebisnii kennuu qabnu ta'e hin keenaa yookiin immoo wanta warri nu hojjechuu barbaadan warri nu gargaaru barbaadan warri waliin hojjenna jettan immoo yaada akkasiis qabaattan koottaa isin simannaa isiniin jennaa kallattii kamiin iyyuu isin keessummeessina isiniin jechuun barbaada. Egaa yaada kana caalaa isinitti dheeressuuf nagaatti yeroo gaarii qabaadhaa.